Hayyee hordoftoota koo baga nagaan walitti deebinan jedha. Akkasumas chaanaalii kanaaf viidiyoo kanarriif haaraa chaanaalii kanatti warra haaraa taatan chaanaalii koo kana subscribe gochuun dagatina. Viidiyoowwan garaagaraa kanneen moobaayiliidhaan ta'es kanneen biroo gadhiisuu irratti argama. Viidiyoo koo kana like share gochuu hin dagatina. Har'a immoo akkamittiin suuraa baay'ee suuraa keenya kan nuuf bareechu background isaa illee kan nuuf bareechu jechuudha. Isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti maqaan appichaa auto background jedha. Auto background changer jedhama jechuudha. Isa booda select photo kan jedhu tuqxu. Auto background changer by the way intanarraa buufattu Play Store irraa ni argattu jechuudha. Select photo isa jedhu tuqxu. Isa booda auto cut or custom cut photo jechuun dandeessu tokkummaadha. Amma fakkeenyaaf ani as keessa footoo kananiyyee gochuu barbaade yoo ta'e footocharraa nan filadha jechuudha. Footocha ergan filadhe booda done hin jedhaani. Bitaa isinitti galuu danda'a waan ta'eef sirriitti hordofuu qabdu. Isa booda iddoo kanatti sirriitti ilaaluu qabdu jechuudha. Maaliif ilaalan malee namaan galu waan ta'eef. Isa booda backgroundii kana change gochuudhaaf yookaan jijjiiruu yoo barbaanne iddoo kana gad harkifna jechuudha. Nuuf kenna inniyyuu kunoo kan change gochaa irra jechuudha. Change gochaa jirra jechuudha. Ma background isaa change ta'aa jira jechuudha. Isinitti agarsiisuudha dhumaa fi ariifadhaa jira jechuudha. Isa booda bakka dogoggora uumame irraa balleessuu dandeessu jechuudha. Kana irraa balleessuu dandeessu harkuma keessaniin irra deemsistu jechuudha. Irraa balleessuu dandeessu. Isa booda raayititti goona. Argitanii kunoo change nuuf godheera jechuudha. Bakka nuti jijjiirreetu hafe malee background isaa nuus sirreesseera jechuudha. Isa booda save gootu jechuudha. Imeejichi saved ta'eera jechuudha.
seevd ta'ee jechuudha. Kanuma jechuudha hiriyoota koo viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naaf turaa. Komentii yoo qabaattan maal akkam gochuu qabu maal akkan isinii dhiyeessuu qabu yoo kan natti himtan ta'e komentii irratti naaf barreessaa jedha. Galatoomaa.